Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnoota kompiitaraa kutaa tokkoffaa akkuma wada isinii galee qabannee dhufnee jirra. Ani Maamishaadha. Maamishaa Tiyubtuun jedhama. Barnoota keenya sirriitti hordofaa qaama paartiilee kompiitaraa hunda. Akkuma beekamu akkuma ammaan dura wada isinii galee barnoota kompiitaraa kutaa tokkoffaa irraa eegalee sirriitti isin barsiisna jennee waan dubbannee jirruuf har'aan tana hamma danda'ame tokko isin garsiisuudhaaf yaalii keenya goonee jirra. Kan irratti isin garsiistuun laapitooppiidha. Laapitooppii HP jalqaba irratti kompiitara tokko akkamitti banna kan jiru ilaallaa jechuudha. Yeroo jalqaba banannu haada paawar keebiliitti kaa'annaa eegas booda kompiitara kana ol banannaa. Kompiitara kana eessaan banan kuni maawuzii jedhama. Maawuzii ni qaba, kiiboordii ni qaba, kompiitarri keenya mooniitara ni qaba jechuudha. Eegas booda dhufneeti istaartii bakka jettu tanaa jira jechuudha. Iswiichii achitti innaa jechuudha. Oon goona kompiitara keenya ibsuu achiin ibsannaa jechuudha. Cufuu yoo barbaanne achiin reestii godhuu dandeenya, boqochiisuu dandeenya. Kan biraan yooni iswiichii godhuu barbaanne immoo shut down goona sanitti garsiisnaa jechuudha. Qaama keessatti isin garsiisnaa. Kompiitarri kun maayikii qaba. Maayikiraafoona jechuudha. Achii maayikiraafoona. Eegas booda kompiitarri keenya maawuzii illee ni qaba. Maawuzii ofirraa qabaachuu danda'ama jechuudha laapitooppiin. Maawuzii ofirraa qaba. Maawuzii isaa akkuma asirra argitan maawuzii isaa achi keessatti deemte jechuudha. Maawuziin isaa asirra jirti jechuudha. Kompiitarri xiqqoon tun maarkumaan kana waggoota maawuzii jedhamti jechuudha. Isiin kunis maawuziin kuni waan hedduu of keessaa qabaachuu danda'a. Wanni hedduun of keessaa qabu waa lamatti bal'ifnee ilaallaa jechuudha. Waa lama maawuzii kana leefti raayitii fi leefti kilikii fi raayit kilik kan jennee dabaasnee ilaallu jechuudha. Inni gartaa jirtan kun mooniitara jedhama. Mooniitara kanarratti isin agarsiiste jechuudha maawuziin. Amma kan kallattii ilaaluu qabnu kompiitaroota qaama alaasaa maal beekuu qabna kan jiru ilaallaa. Inni tokkoffaarra beekuu qabnu maawuzii beekuu qabna. Maawuzii kana kallattii lama ilaallaa. Waarlasaa fi waayirata jennu jira jechuudha. Inni kun immoo waarlasaa itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maawuzii kun gosa tanaas ni jirti jechuudha. Alaan itti kan fayyadamuu dandeenya. Inni gurraachi kun kiiboordii jedhama. Kiiboordii kana bifa kanaan barreessuu dandeenya. Lakkoofsa akka 2 3 qabdi. ABCD qabdi jechuudha. Waa hedduu qabaachuu dandeessi maawuziin asirratti. Lakkoofsa barbaadde barreessuu dandeessaa. Waan barbaadde asirra barreessuu dandeessaa. Akka ajaa'ibaa akkasii mijatutti harka lameeniin barreessuu dandeessaa. Inni biraa kan jiru asirratti yeroo nuti maawuzii fayyadamnu kompiitaraan yeroo maawuzii keenya fayyadamnu waan biraa tokko osoo hin goone harka keenya raayitii fi leeftii bicha adda baafachuu qabna maawuzii irratti. Kan raayitii goonu raayitiin maali faayidaan isaa? Leeftiin maali faayidaan isaa? Kan jiru faayidaa isaa tokkoon tokkotti adda baasnee isinitti himna jechuudha. Irra caalatti kan beekuu qabdan kan itti fayyadamuu qabnu raayit kilikii sirriitti itti fayyadamuu danda'u qabna jechuudha. Kompiitara keessatti raayit kilikii sirriitti fayyadamna jechuudha callotti. Kanaaf lachuun isaanii fayyadamna ta'ee immoo raayit kilikii yeroo maratti fayyadamna jechuudha. Kompiitara maawuzii laapitooppii illee ofirraa qaba. Akkasumatti maawuzii waarlasa irraa illee akkasuma fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kompiitara keessatti maawuziin paartii kompiitaraa keessaa aawutpoortii keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf kiiboordii fi inni sirriitti adda baastanii beekuu danda'u qabdan jechuudha. Kiiboordii jechuun gurraacha agartan kana maawuziin kan hin harkaan tuqaa jirtu kana jechuudha. Kana sirriitti beekuun dirqama ta'a. Kan biraa kan agartan kun mooniitara jedhama. Bakka iskiriinii irra agartan kun mooniitara jedhama. Yeroo itti maawuzii kana waggoota as keessa deddeemuu dandeessi jechuudha. Kan adda baastee beekuu danda'u qabda tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti raayit kilikiidha. Raayit kilikiin akkuma reeffantanna waarra sarti hin garsiifne raayit kilikii tunis raayit kilikii jedhamtuun immoo leefti kilikii jedhamti. Inni biraa as dhufta. Yeroo as dhuftu wanta ifaa lamaan tokko jira. Lameen keessaa kan gama mirgaarra jiru maali niitoorkii yookiin waayifii kan jennu jechuudha. Kompiitarris waayifii qaba. Kompiitaroonni piisoolii piisiin tokko yeroo nuti kompiitara oon goonu waayifii asirratti nu barsiisaa jechuudha. Inni gubbaa irratti dispilay godhee yeroo nuti cufnus asirra baasee nu barsiisa jechuudha bifa kanaan. Kanaaf niitoorkii waayifii dhaatis eessa jiretti rakkamu osoo hin qabne asirraa banatta jechuudha. Akkamitti niitoorkii fi kompiitara wal qabsiifna yoos paartii biraa irratti itti deebinaa jechuudha. Inni sadaffaa irra agartan kuni miyuuti yookiin immoo sagalee cufuun dhibbaan dhibbatti wanti keessa osoo hin cufu yeroo nuti kana kun eksigoonee qabne jechuudha sagalee irraa qabnu. Yeroo nuti cituunu ammoo sagaleen isaa dhibba baname jechuudha. Kan nu agarsiisu jechuudha kun asirraa kan beekuu qabdan jechuudha qaama alaarraa. Itti aansee maal beekuu qabdan kompiitaroota keenya irratti. Kun lameen
wantoota nuti akka shortkatii itti fayyadamnu jechuudha. Saffisaan itti fayyadamuu danda'u qabnu jechuudha. Kan biraa akkatti aansitee beekuu qabdu hordoftoota keenya qaqqaalii koompitara kana baruun qaama isaa isin wal barsiisu jira malee keessa isaa hin seenne hubadhu. Keessa isaa qaama isaa kana eega tokko sitti himne booda keessa isaa seennee waan barbaadde waliin hojjannaa jechuudha. Wordii irraa kaafnee hanga Excel'tti, Excel irraa hanga PowerPoint'tti hunda isaa akkaataa footootti diikuudhaan akkaataa itti waan hojjetan. Kanaaf har'a bakka dagaan jiru eessa jira? Dagaan koompitara as jira. Koompitara HP Core i5 dagaan isaa as jira jechuudha. Kana bantee dagaa isaa ilaaluu dandeessa, cheekuu dandeessa. Yeroo bantee koompitara kana dagaa isaa ilaaltee koodiin dagaatii fi koodiin koompitara takka kan jettu ilaaluu danda'u qabda. Orjinaala moo gijjiira kan jiru asirratti agartaa jechuudha. Orjinaala ta'uu isaa maaliin beekta kan jiru koodiin dhagaa kanaatii fi koodiin koompiterichaa the same wal fakkaachuu danda'u qaba. Asirratti ammas sii barreessee jira inni koompitara kanarratti yeroo mara koompitara irratti orjinaalli addaan baafamee barreeffamee jira. Akkamitti beekna kan jiru system information keessaan isinittiin agarsiisa. Yeroo garaa koompitaraa keessa seenne jechuudha. Amma qaamaa ilaaluu jirra waan taateef Windows haa ta'u Windows meeqa koompitara kun yeroo jalqaba dhufa waan jiru Windows 8 ta'uu jecha agarra. Kan biraa kan agarru jirru outputoota isaa yookiin productoota isaa kan gama alaa ilaalaa jirra jechuudha. Inni agarru jirtan kun poweriin kun akkuma agartu bakka iftu saniin powerii jechuun ifaatti sunu haada isaa jechuudha. Inni agarru jirtan kun VGA cable jenna jechuudha. VGA cable faayidaa isaatis maali? Display projectorratti ibsuudhaaf waan adda addaa iskiriinii biraa dabarsuudhaaf faayidaa hedduu qabaachuu danda'a. Inni biraa kan agarraa jirtan kun RJ yookiin RJ jechuun bakka internet cable kan jennu jechuudha. Internet cable haada internetaa kan itti galchuu dandeenyu asiin. RJ itti galchine asiin internetii wajjin wal qabsiisnee fayyadamuu dandeenya jechuudha koompitara keenya hanga barbaannetti. So kan biraa VGA jedhamti sunis VGA yookiin connector. Connectorii hedduu qaba koompiterri. Akkuma isin gartan USB adda addaa hedduu qaba. USB kana keessaa kunis kan iskiriina biraa fayyadamuudhaaf si gargaara jechuudha. Iskiriina biraa dabarsuudhaaf. So inni biraa agartan kun ammoo USB normal USB yookiin kan flash itti fayyadamtan sanni beektan flash yookiin memory card itti keessanitti fayyadamtan san yookiin chaarjii silkii wajjin wal qunnamsiisuuf wanta adda addaa qabaachuu danda'a. Gama gamanaatiinis yookiin left irratti USB lama qaba. USB lameen isaan tan flash yookiin koompitaroota yookiin silkii wajjin qunnamsiisuuf nu gargaartu jechuudha. San itti fayyadamnee waa hedduu maltiidha waan ta'eef koompitarichi waa hedduu qabaachuu danda'a jechuudha. USB hedduu qabaachuu danda'a. Dhiifama isin jecha inni itti aanu uraalee lameen xixiqqoo jira. Uraalee lameen xixiqqoon tunuu maal fayyaddi kan jettan gaafachuu dandeessan. Inni kuni sagalee waraabsistuu yookiin sagalee dabarsituu yookiin microphone recording mic kan jennu jechuudha. Recording mic kan jennu jechuudha. Gama jalaa sanatti maal guna karraa gadiitti earphone fayyadamuu dandeessa. Kan olii immoo lachuu jaakatti keessee waliin fayyadamuu dandeessa jechuudha. Yeroo jaakaa fayyadamu kan gadii earphone bichatti kaatti. Kanaaf hanga kutaa lammaffaan dhufutti nagaan nu turaa isiniin jennaa. Kutaa lammaffaa keessatti wantoota adda ta'e barachuu dandeessan. Kanaaf kun barnoota koompitaraa sirriitti hordofaa hanga isin nagaan nu turaa.